Nagaan waaqayyo abbaarraa isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba waaqayyoodhaa kan taatan waldaa onlaayinii hundumaa irraa iddoo kanatti walitti qabamtanii sagalee waaqayyoodhaa dhaggeeffachaa kan jirtan, sagaleen kun sheer ta'e kas naqqabu hundumti keessan akkam jirtu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Konfiraansii waldaa ijoollee ifaa irratti affeeramtanii kan dhuftan tajaajiltoonni waldaa ijoollee ifaa akkasumas miseessonni waldaa ijoollee ifaa geggeessitoonni hundi keessan akkam jirtu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa ammas kaleessa waaqayyo akkuma nutti dubbatee arras waaqayyo nutti dubbataa. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagantaa isa kaleessaa irratti waaqayyo karaa ittiin qajeelummaan argamu nutti dubbateera. Arras immoo waaqayyo waan nutti dubbatu waan qabuuf, waaqayyo waan nun jedhu waan qabuuf, waan nutti taasisu waan qabuuf, hundumti keenya akka waaqayyo nutti dubbatuuf boqu keenya gadi qabannee hin kadhanna. Maakaatuudhaa maaraalaa baajaanaa maariyaabos. Abbaa kiyyaa gooftaa kaleessa isa na dhageesse har'as akka na dhageessu nan amana. Maqaa ilma kee Yesus Kiristoositiin amma dubbiin kee humna of keessaa qabu lallabamuufi dubbiin kee yaa waaqayyo gooftaa gurra saba kanaa keessa bu'uudhaafi dubbii kanaa yaa waaqayyo gurra sabaa keessa akka hin buuneef inni daangessu inni mormaan qilleensa kana qabee jiru maqaa ilma kee Yesus Kiristoosiin amma gadaadhiisu. Maqaa ilma kee Yesus Kiristoosiin amma gadaadhiisu. Maqaa ilma kee Yesus Kiristoosiin amma gadaadhiisu. Kadis maqaa Yesus Kiristoosiin. Kadis maqaa Yesus Kiristoos sammuu isaanii gadhisi. Dhaloota kana gadhisi sagalee waaqayyo akka isaan hin dhageenye kan isaan daangessitu. Macci hafuura dukkanaa maqaa Yesus Kiristoosiin surrukuteera. Maqaa Yesuusiin surrukuteera. Maqaa Yesuusiin surrukuteera. Namoonni sagalee waaqayyo suma dhaggeeffatan eerfoonii gurra isaanii keessa kaa'atanii hirribni kan isaan qabu dadhabbiin kan itti dhaga'amu jira. Amma nan kadhadhaaf namoota kana dammaqanii akka isaan dhaga'uu danda'ani. Maqaa Yesus Kiristoositiin macci hafuura dukkanaa baay'ee keessa maqaa Yesuusiin baay'ee keessa maqaa Yesuusiin rifeensa mataa isaanii jalqabee qeensa miila isaaniitti ibidda waaqayyoo jajeera. Baay'ee keessa maqaa Yesus Kiristoosiin baay'ee keessa ibiddi waaqaa si haa gubu. Baay'ee keessa maqaa caalu maqaa Yesus Kiristoosiin baay'ee keessa waraanabi maqaa Yesus Kiristoosiin waraanabi maqaa Yesuusiin waraanabi maqaa Yesuusiin waraanabi maqaa Yesus Kiristoosiin. Makradola baralaba jana mariabos. Waraanabi maqaa Yesus Kiristoosiin sammuu isaanii gadhiisi. Kadisi maqaa Yesus Kiristoosiin laphee isaanii qabdee kan jirtu, jireenya isaanii qabdee kan jirtu, nagaa isaanii qabdee kan jirtu, dubbii waaqayyoo kan dhageefne, gurra isaanii qabdee kan jirtu. Kadis maqaa Yesus Kiristoosiin. Kadis maqaa Yesuusiin. Kadis rifeensa mataa isaanii jalqabee qeensa miila isaaniitti ibidda waaqaa jajeera. Ibidda kana jala dhaabachuu hin dandeessu. Dhaabachuu hin dandeessu. Gubadhu maqaa Yesuusiin. Gubadhu maqaa Yesuusiin. Gubadhu maqaa Yesuusiin. Gubadhu maqaa Yesuusiin. Fayyaa isaanii qabdee kan jirtu, nagaa isaanii qabdee kan jirtu, jireenya isaanii qabdee kan jirtu. Baay'ee keessa maqaa Yesuusiin. Baay'ee keessa maqaa Yesuusiin. Baay'ee keessa maqaa Yesuusiin. Xaragami keessa. Baaqii deemi maqaa Yesuusiin. Nagaan isaaniif haa ta'u. Nagaan saba kanaaf haa ta'u. Sabni kun dammaqee sagalee waaqayyoo haa dhaga'u. Waan gootuuf waaqayyo galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesus Kiristoosiin. Ameen. Yesus Kiristoos isa jiraataadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Haleluuyaa. Abbaa sagalee kee isa humna hojjetu of keessaa qabuun hunduma keenyatti dubbadhu. Anas yaa waaqayyo gooftaa mucaa kee gargaari. Waan gootu hundumaatti galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee ololaa jedhu sagaleen kee jidduu keenyatti haa dhangala'u. Hidhaan haa hiikkatu. Gaafiin haa deebi'u. Yaa waaqayyo gooftaa suman sagalee kana lallabu. Namoonni dhukkubsachaa jiran haa fayyani. Yaa waaqayyo gooftaa hidhaa adda addaa keessa kan jiran haa hiikamanii, qabaa adda addaa keessa kan jiran birmaduu haa ba'anii. Sagaleen kun sagalee birmaduu isaan baasu haa ta'u. Sagaleen kun yaa waaqayyo wanta isaan itti qabamanii jiran kam keessayyuu butee kan isaan baasu haa ta'u. Waan gootuuf hundumaaf galanni guddaan siif haa ta'u. Sakkana hundumaa gootee yaa waaqayyo gooftaa waan na agarsiistu maqaan kee haa ulfaatu. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa kadhata keenyatti aansinee amma garuu Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa jedhu mata duree amma garuu jennee walii wajjin ilaalla jechuudha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amma garuu haleluuyaa. Egaa tajaajila kana
karaa onlaayinii garagaraa kanaan dura tajaajilaan ture kutaawwan baay'ee amma garuu jedhu onlaayinii irratti gadhiiseen jira yuutuubii irratti gadhiiseen jira jechuudha galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u har'as immoo gara waldaa kanaa gaafa dhufu kaleessa waaqayyo waa'ee qajeelummaa karaa qajeelummaa ittiin argamu akkan dubbadhuuf akkan gorsuuf akkan ifadhuuf akkan saba waaqayyo jajjabeessuuf kaleessa waaqayyo naa kenneera har'a immoo amma garuu jedhinaan jechaa jira waaqayyo Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u poleessa Politico amma garuu hallelujah me ana faana amma garuu jedha amma garuu hallelujah Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Filiphisius 3 lakkoofsa 1 irraa kaasnee haga dandeenye hin ilaalla Filiphisius 3 lakkoofsa 1 irraa kaasnee hamma dandeenye hin ilaalla Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u amma garuu hallelujah Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u egaa lakkoofsa 1 irraa kaafnee hin ilaalla Goftanaaf galanni guddaan haa ta'u amma garuu Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u poleessa Politico amma garuu hallelujah amma garuu Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u egaa waaqayyo nutti dubbata nu barsiisa nu gorfata Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u isa nu barsiisu isa nu gorfatu isa nutti dubbatu waaqayyo waan qabnuuf maqaan isaa ulfaatu hallelujah Filiphisius 3:1 akka jedha kana irraa kana feesi yaa obboloota koo gooftaatti gammada wanta kanaan dura isiniif caafe caalatti isiniif caafu caalatti isiniif cimsuudhaaf keessa deebi'ee isiniif caafuun ana hin dhibu jedha Phaawulos ergaa Filiphisius kana kan inni barreesse mana hidhaa keessa taa'ee barreesse Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ergaan Filiphisius baay'inaan kan inni xumurame ergaa gammachuu of keessaa qabudha gammadaa jechuudhaan keessattuuyyuu boqonnaa 4 dhaqanii gaafa laaltanii gammadaa yaada jedhu Filiphisius 4 irratti inni dubbata Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa ammas irra deebi'eetan jedha gammadaa jedhee Phaawulos mana hidhaa keessa taa'ee ergaa barreessedha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u mana hidhaa isa akka bara keenyaa baay'ee namatti tolu kana miti baay'ee kan nama cinquu fi baay'ee kan nama dhiphisu baay'ee nagaa kan nama dhoowwatu baay'ee gammachuu kan nama dhoowwatudha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u amma hadharra teenya gaafa laallu mana hidhaa isa bara keenyaa wajjin wal fakkeessine kan hubannu yoo ta'e ergichi akka ta'utti nuuf hin galu Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ergichi akka ta'utti akka nuuf galuu fi yeroo sana dhaqnee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha bara san keessa dhaqnee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha hidhaan bara sanii baay'ee ulfaataadha nagaa kan namaaf hin kennine boqonnaa kan namaaf hin kennine kan nama hin gammachiifnedha haa ta'u garuu namni waaqayyoodhaa kuni akkas jedhe Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa jedhee waldaa Filiphisiusiif boqonnaa tokko kaastanii hanga isaa dhumaatti gaafa dhaqxanii ilaaltanii ergaa gammachuudhaan guutametu keessa jira jechuudha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u gammadaa jedha boqonnaa 3 kana keessattis maal jedha gooftaatti gammadaa jedhee dubbata Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan lakkoofsa 2 irratti akka jedha warra maqaa dhagna qabaatiin akka sarootaa foon dhagna namaa kukkutuudhaan hamaa godhan irraa fagaadhaa jedheetu immooyyuu hin gorsa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u inni kun immooyyuu seera eeguudhaanii qajeelota ta'uun hin danda'ama seera eeguudhaanii mucaa waaqayyoo ta'uun hin danda'ama dhagna qabachuun mucaa waaqayyoo ta'uudhaaf fakkeenyaaf Abrahaami sanyii Abrahaamitti yaamamuudhaaf ijoollee waaqayyoo jedhamuudhaaf namni hundumtuu dhagna haa qabatu yaada jedhamu seerri kennamee ture seera sana keessatti namni dhagna qabate hundumtuu mucaa waaqayyoo akka ta'uufidha kanaaf kutaa kana keessatti mucaa waaqayyoo ta'uudhaaf bara kakuu haaraa kana keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga dhufee aarsaa ta'e booda Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u erga inni dhufee gatii keenya hundumaa xumuree booda Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ergani dhufee gatii keenya hundumaa xumuree booda gatiin keenya hundumtuu xumuramee erga raawwatee booda namoonni tokko immoo ka'anii barsiisa Phaawulos barsiisuun adda kan ta'e labsii Phaawulos labsuun adda kan ta'e isa Yesuus labsee darbeen adda kan ta'e ergaa barummaa jalatti kan nama deebisu garbummaa jalatti nama deebisu garbummaa cubbuu jalatti garbummaa seeraa jalatti kan nama deebisu qabatanii namoonni ka'an maal jedhan dhagna yoo qabattan malee hin fayyitan
argitanii dhagna yoo qabattan malee jireenya bara baraan argattanii dhagna yoo qabattan malee qajeelummaan argattan jedhanii lallabuutti kaan namoota baay'ee burjaajessanii gara dhagna qabachuutti dhagna qabachuun isaanii maalidhaaf fayyuudhaaf dhagna qabachuun isaanii mucaa waaqayyoo ta'uudhaaf Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kakuu haaraa keessatti ni dhagna qabatis dhagna kan hin qabatinis kakuu haaraa keessatti mucaa waaqayyoo kan ittiin ta'uu danda'u amantii ta'eetoo jiru karaa amantiitiin namni hundumtuu mucaa waaqayyoo ta'uudhaaf aboo argateessuma jiru amma ammoo namoonni tokko lo'anii jidduu galuurraa kan ka'e lo'anii jidduu seenurraa kan ka'e waa'ee seeratti nu hidhuudhaaf deebisanii garbummaa cubbuutti nu hidhuudhaaf deebisanii garbummaa seeraa jalatti nu deebisuudhaaf labsii tokko qabatanii ka'anii jiru. Inni kun bara keenya keessas jira bara Paawulos tajaajilaa ture keessas jira waldaa Filiphisius kana gara kanatti harkisaa warra jiraniin akka sarootaa foon namaa kukkutaniitti sarootatti hin jedhe Paawulos Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan sarootatti hin jedhe maaliif saroota jedhe sarootatti maaliif fakkeesse birmaduu argatanii osoo jiranuu birmaduu baanii osoo jiranuu akka sareen diddiga isaatti deebi'aa jedha macaafni qulqulluun sareen hin diddigaa erga diddigee booda diddige sana yookaan immoo isa haqqise sana isa gaddeebise sana isa dhagna of keessaa baasee lafatti gannaqe sana deebisee nyaata. Jarreen kunis fayyanii erga turanii booda gooftaa Yesuus Kiristoositti amananii erga fayyanii erga birmaduu ba'anii erga nagaa argatanii booda deebi'anii waanjoo garbummaa jalatti qabamuu barbaadan. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan deebi'anii qabamuudhaaf deebi'anii hidhamuudhaaf seera jalatti hidhamuudhaaf birmaduu ba'anii osoo jiranuu heera jalatti hidhamuudhaaf Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u seera jalatti hidhamuudhaaf jarri kuni ammallee barumsa isa kaleessaa sana qabatanii isa seera raawwatame sana wanta fiixaan ba'e sana wanta dhumate sana ammas deebisanii haareessanii namoota irratti ba'aan taane yerootti isaan fe'an arge Paawulos. Akkasittiin jedhe Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan warra akka sarootaa kanarraa warra akka sarootaa foon namaa kukkutan kanarraa maal ta'a irraa fagaadhaa jedhe Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nuyi garuu dhagna qabaa isa dhugaa qabnaa jedha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa harka namaatiin hojjete osoo hin taane wanta harka namaa hojjete osoo hin taane isa waaqayyo nuuf kenne dhagna qabaa isa dhugaa qabnaadha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan dhagna qabaan inni dhugaa amantii kan keenyaadha. Dhagna qabaan inni dhugaa Yesuus Kiristoositti amanuudhaan mucaa waaqayyoo taaneerra amantiidhaan mucaa waaqayyoo erga taanee booda dhagna qabachuudhaan immoo mucaa waaqayyoo ta'uun hin danda'amu. Maaliif seerichi inni adabduun suni raawwatamee xumuramee fiixaan ba'umsa argateera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Har'as namoonni seerri yoo hin eeggamne ta'e seerri hin eeggamu yoo ta'e fayyinni hin jiruudha. Seeraa fi fayyina walitti fiduun hin danda'amu. Seerri yoo jiraate iyyuu seerri kan hojjetus yoo ta'e iyyuu seerri gara fayyinaatti kan nu fidu osoo hin taane seerri fayyina kan nuuf kennu osoo hin taane Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Seerri fayyina kan nuuf kennu osoo hin taane gara fayyinaattis kan nu fidu osoo hin taane seerri agarsiistuu cubbuuti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Cubbuu keenya immoo amanuudhaan ofirraa raawwannee dhiqneerra. Egaa lakkoofsa sadirratti nuyi garuu dhagna qabaa isa dhugaa arganneerra isa kan foonii amanachuu dhiifneerra. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nuyi garuu maal arganneerra? Taakaaluu baaraadaamaa jaalabaa dhiyaabos dhagna qabaa isa dhugaa arganneerra isa kan namaa amanachuu dhiifneerra isa kan foonii amanachuu dhiifneerra. Kiristoos Yesuusin of hin janya hafuuranis waaqayyoo hin hojjannaadha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Kiristoos Yesuusin of janya amma nuti kan ittiin of janyu dhagna qabaa harki namaa hojjetuun osoo hin taane Yesuus Kiristoosin of janya isatti amanuu keenyaan mucaa waaqayyoo waan taaneef isaan of janya. Isaan boonnee jiraanna. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqa toolaa baajaanaa maadiyaabos. Itti dabalees akkas jedha Paawulos. Haa ta'u iyyuu malee ani ofii kootii isa kan foonii kanaayyuu amanachuudhaaf nan danda'a ture. Haleluuyaa. Haa ta'u iyyuu malee anis lakkoofsa 4 irratti
Filiphisius 3:4 haa ta'uyyuu malee ani kan foonii ani ofii kootii isa kan foonii iyyuu amanachuudhaaf sababbii qabaachuu nan danda'a ture namni biraa isa kana foonii amanachuudhaaf sababbii qaba yoo ofsee ani immoo isa caalaa sababbii guddaan qabaadha nan caalaadha Phaawulos Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u seeraan boonuudhaaf sababbii guddaan qabaadha seeraan boonuudhaaf sababbii guddaan qaba dhagna qabaadhaan boonuudhaaf sababbii guddaan qabaadha sababbiin ani qabullee qabatamaadha Yesus Kiristoosiidhaaf eenyumaa olittuu ittiin boonuu nan danda'a ittiin boonuu nan danda'a ishi Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u isuma kan foonii kana amanachuudhaaf nama danda'u ture jedha muudaa ittiin qabu jedha yeelloo ittiin qabu jedha raawwadheen jira jedha eegeen jira jedha seerallee Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen ittiin saalfadhu osoo inni isaan yoo osoo amanadhe ittiin saalfadhu maaliif wanti inni narraa barbaadu hundumaa godheen jira jechaa jira Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u haleluuyaa ana caalatti immoo namni sababa qabu yoo jiraatan isa caala sababan qaba dhaladhee gaafa guyyaa 8 dhagna qabadhe Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u dhaladhee guyyaa 8ffaatti ani maal godheera dhagna qabadheen jira abbaa koo faatii koo ibricha makaamiti ani sanyii makaamiti sanyii qulqulluudha jechaa jira Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ani sanyii makaamiti sanyii qulqulluudha sababbii guddaan qaba waan baay'ee sababbii guddaan qaba makaan qabu jedha makaan qabu sanyii makaa qabu miti ani Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u dhaladhee gaafa guyyaa 8 sanyii Israa'el gosa Biniyaam keessa hin dhaladheedha abbaan koo faatii koo Ibroota waan ta'aniif ibricha makaa hin qabneedha karaa seera eeguu immoo ani fireessota keessaa tokkodha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u karaa seera eeguu yoo ta'e firiisota keessaa isa tokkodha Mila Gamaaliyaa jala taa'ee nama waa'ee seeraa sirnaan barateedha namni kuni nama beekamaa luba beekamaa Gamaaliyaa nama jedhamu jala taa'ee nama seera barateedha nama sirriitti waa'ee isaa beekuudha nama eegeedha warri barsiisonni yookaan immoo warri seeraa firiisonni beekamtii kan kennaniifidha muudaa ittiin qabochaa jira namni kuni muudaa ittiin qabochaa amma garuu jenne mata duree kiyyan dargatina adaraa keessan amma garuu jenne akkaane adaraa keessan mata duree kiyyan dargatina firiisota keessaan isa tokko jedha lakkoofsa 6 irratti akka jedha kanaafis lakkoofsa 6 irratti akka jedha seera sanaafis hinaafuu irraa kan ka'e waldaa amantootaa ari'achaan ture qajeelummaan seericha eeguudhaan in argama utuu ta'ee ani isatti muudaa tokkoyyuu hin qabu jedha agartanii qajeelummaan seera eeguudhaan kan argamu yoo ta'e qajeelummaan seera eeguudhaan kan argamu yoo ta'e ani isatti muudaa hin qabu jedha muudaa tokko ittiin qabu namni kun hirrina ittiin qabu seera sirnaan eegeen jirachaa jira isatu dubbata bichaa miti namoonni warri sabarsiisan jechuudha waa'ee seeraa warri sabarsiisan abbootiin gurguddoonni beekamtoonni yeroo sana beekamtii guddaa kennaniif jiru nama kanaaf waldaa amantootaa akka inni ari'atuuf beekamtiin amma laatamuufitti bakkee guddaatu isaaf kennamee jira Isxifaanosin nama jedhamu hama ajjeesisutti Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ta'u daaqoonii Isxifaanos jedhamu hamma ajjeesisutti hojii ergamootaa boqonnaa 6 keessatti isa dibame yookaan isa yaamicha argate yaamicha daaqonummaa argate boqonnaa 7 keessatti isa du'e Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u namni kuni waan tokko muudaa kan hin qabneedha seera eeguutti ani muudaa hin qabu jechaa jira seera eeguudhaan fayyinni kan argamu osoo ta'e seera eeguudhaan qajeelummaan kan argamu osoo ta'e ani isatti muudaa hin qabu jechaa jira namni kun eeshi lakkoofsa 7 irratti akka jedha maakatuudha maaraalaa doonaa maajaalaba amma garuu Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u amma garuu Kiristoosiif jedhee wanta bu'aa anaaf qaba ture hundumaa akka gatameetti lakkaa'eera Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan amma garuu isanittiin boonaa ture sana isanittiin of jajaa ture sana isanittiin beekamtii argate sana hundasaa
Kiristoosiif jedhee akka waan gatameetti lakkaa'een jiraadha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan ittiin of jaju namni kun waan baay'ee qaba. Firiisota keessaa yoo ta'e mudaa kan hin qabneedha. Ibroota keessatti sanyii Yihuudootaa keessa yoo ta'e mudaa kan hin qabneedha. Namni kun kallattii hundumaanii wanta irratti barbaadde irraa argattu hin jiru. Haa ta'u garuu Yesuus Kiristoosiin gaafa argatu, Yesuus Kiristoosiin wajjin gaafa wal argu isa ittiin boonaa ture. Sanyummaa isaatti boonaa ture. Sanyiin isaa Ibroota makaa hin qabne waan ta'eef boonaa ture. Ittiin of jajaa ture. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Makaa hin qabu kaa. Karaa seeraa yoo ta'e firiisota keessaa isa tokko barumsa isaanii barateera. Beekamtii guddaatti qaba. Harka mirgaa kennaniif. Itti walii galaniiru. Mudaa hin qabu. Namni kuni gaafa Kiristoosii wajjin wal argu isa kana hundumaa akka koosiitti baasee uffata isaa keessaa gate. Amma garuu Kiristoosiif jedhee wanta bu'aanaaf qabaa ture sana hundasaa maal godheera akka gatameetti lakkaa'een jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akka keenya amma bara keenyaa kana miti kottaa amma gara keenyatti firoomsina sagalicha. Amma garuu jennee kaane waan ta'eef gara keenyatti firoomsinu. Anaaf isinii mee dhaabannee of ilaallu. Kaleessa gara gooftaa gaafa dhufnu callee gumnee dhufne. Dibbiqoo gumnee dhufne. Sirba dhiisnee dhufne. Caatii dhiisnee dhufne. Sijaaraa dhiisnee dhufne. Suusiiwwan baay'ee gannee dhufne. Mana qaalluu gannee dhufne. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan gosa ittiin dhaadannu qabna. Saba ittiin dhaadannu qabna. Gannee dhufne hunda isaanii. Gara gooftaa kana gara Yesuus kan gatii hin qabne ta'uu isaanii barree, kan waa'ee hin baafne ta'uu isaanii barree, dhiifnee gara Waaqayyoo gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhufne. Ani waan ittiin dhaadadhu baay'ee qabaachuu nan danda'a. Ani mataan koo tajaajilaan kun gammachuun namni jedhamu kun waan ittiin dhaadadhu waan baay'een qaba. Inni kun hundumtuuyyuu gaafa Kiristoos na tuqu, gaafa Kiristoos na argatu akka waan gatameetti lakkaa'e. Har'a garuu dhaabadhee gaafa ni ilaalu. Namoota baay'ee gaafa ni ilaalu. Macaafni qulqulluun gaafa dubbatu akkas jedha. Namni nan dhaabadhee of se'u yoo jiraate akka hin kufneef of haa eeggatudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kufaatii badaa namoota kufan yommuu ilaalu keessa kootti baay'een gadda. Anaafis yaa Waaqayyo gooftaa. Carraan kun akka hin taaneef dhuma koo bareechiin jedha. Gooftaa koo dhuma koo bareechi. Faarsaan tokko akkas jedha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. ፍጻሜን አሳምረው 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 መጨረሻዬን ውብ አድርገው jedhanii faarfatani. Bakka dhuma koo bareechi jedhan. Yaa saba Waaqayyoo dhumni keessanaa bareedu. Kaleessa mana qaalluu gattanii dhuftan, caatii gattanii dhuftan, suusii adda addaa gattanii dhuftan, sirba gattanii dhuftan. Dibbiqoo gattanii dhuftan, callee gubdanii dhuftan. Har'oo maaltu ta'ee jennaami? Calleen meeshaa faayaa taatee morma keetti galte. Sareen diddigee diddiga isaatti deebi'e Phaawulos. Phexros maal jedhee? Sareen diddigee diddiga isaatti deebi'e. Booyyeen dhiqatee dhoqqee isaatti deebi'e Phexros warra akkanaa kanaan booyyeedha isaanii, sareedha isaanii. Phaawulos kutaa kana keessatti akka saree warra of duuba deebi'an. Warra waan kaleessa haati jedhanii dhufan deebi'anii arraaban. Kaleessa dibbiqoo hin gubne har'a immoo meeshaa faayaa taate aadaa taate morma keenyatti galte uffannee ittiin deemaa jira. Kaleessa gubnee turreebe. Mana qaallutti kan itti uffatamaa turteedha. Amma kan immoo aadaa jettee too qilleensa irratti ol baate kuni. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa hin beeknu mana qaalluu keessan turre. Qaalluun kaleessa nuti dibbee gola keessaa dibbee tumtu har'a immoo beekaa jedhamtee too ol baateerti. Kalee gola keessaa dibbee tumaa turteebe. Kaleessa maqaa Yesuus hin jennee iyyisiisaa turre. Har'a immoo iyyuu achi deebinee shiidhaaf sagadaa jirra moo akkam? Har'a immoo iyyuu aadaa keenya jennee duukaa fiigaa jirra. Maqaa Yesuusitiin. Maaf nuuf hin galu?
Maalirraa akka kufte yaadadhu macaan qulqulluun. Waldaa Efesooniti. Waldaa Efesootiniin maalirraa akka kufte yaadadhu. Waldaan Efesoon tuni jaalallarraa kufte. Kaleessa jaalala qabdii har'arraa kufteerti. Ati har'a immoo maalirraa kuftee jirta? Kaleessa gooftanaaf jettee wanta hundumaa baaftee gattee jirta. Har'a immoo maaf kaaftee uffatte? Dibbiqoo maaf kaaftee uffatte? Callee maaf kaaftee ulfatte? Sirba kaleessa dhiiste har'a immoo faarfannaan kee maaf sirba fakkaate? Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Faarsaan kee maaf sirba fakkaate? Maaf fakkaate? Kaleessa wangeelli aadaa keessa akka galu barbaadda. Har'a immoo aadaa wangeela keessa galchuu maaliif barbaadde? Kaleessa gara gooftaa gaafa dhuftu wangeela aadaa keessa akka galu barbaadaa turte. Wangeelli aadaa keessa galee aadaa akka jijjiiru. Isa hawwaa turte. Har'a immoo iyyuu maaliidhaaf? Maaliidhaaf? Maaliidhaaf isin jedhe obboleessa koo obboleettii koo? Maaliif aadaan kee wangeela keessa akka galu goota? Waaqa tolfamaa waaqessuutti jirta. Malkaa bu'uutti jirta. Irreeffachuutti jirta. Maaliif ta'e kuni? Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maaf hojii talkaa ishee hojjettu? Maaf jireenya gadi dhiisii jiraattu? Paawulos waan ittiin dhaadatu baay'ee qaba. Hunda isaa gaafa Kiristoos argatu garuu hin gate. Itti dabalee lakkoofsa 8 irratti akka jedha dhugumaa iyyuu gooftaa koo Kiristoos Yesuusin beekuun hunduma irraa waan caaluuf ani waan hunduma akka waan hin gatameetti lakkaa'eera. Kiristoos bu'aa koo godhachuudhaafis kuni hundinuu anaaf waan hin gatame ta'eera. Koosiittis isa lakkaa'een jira. Koosiidha jedha Paawulos. Koosiidha jedha. Akkuma kan keenya har'aa kana aadaadhaan kan dhaadatu, gosaan kan dhaadatu, balbalaan kan dhaadatu, gosaan dhaadachuu hin barbaade anatu ittiin dhaadata. Hangafa gosaan illee amma garuu koosiitti lakkaa'ee biraa deemeera. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Gosaanis hangafaani. Anummaan inni sin tajaajilaa jiru kun gosaanis hangafa. Waa hundumaanuu mataadha. Dur malkaan du'a nu afoon ce'anii. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan dhaabatanii nu eegu. Nu duran eebbifatanii dhaabatanii nu eegu. Isa kana hundumaayyuu mataa taanee warra jiraachaa turreedha. Amma garuu Kiristoosiidhaaf jennee kana hundumaa koosiidha jennee biraa deema. Gatii waan hin qabne duukaa fiigaa turre waan ta'eef. Kana hundumaa baafnee ganneerra amma. Raawwannee gola keenya akka dubartiin kosii mana keessa qaraqdee baastee gattee lammaffaa deebitee hin barbaanne sanatti nus baafnee ganne. Baasee gateen jiraan. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kosiitti hin deebi'aa. Kosiitti hin deebi'aa. Kosiitti deebitaa obboleessa koo. Dhoqqeetti deebitaa. Raareetti deebitaa. Jireenya gadhiisitti deebitaa. Jireenya waaqayyoon jaalannetti deebitaa. Malkaatti irreeffattaa. Tulluutti baataa. Ammayyuu deebitee nama baartaa. Ammayyuu dhagaa muuddaa. Ammayyuu muka muuddaa. Kuni salphina. Ol baatee kaatee gad deebitaa. Waaqa hunduma caalu argattee kaatee kosasa baattee deemtaa. Callee baattee deemtaa. Dibbiqoo uffattee deemtaa. Baasii gadi. Iyyasuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baasii gadi. Maaf nuuf hin galu. Dhugaan maaf siif hin galle. Sobdootaa fi hattootaa wajjin maaf walitti makatte. Faarsaan kee biyya lafaa fakkaata. Lallabni kee biyya lafaa fakkaata. Jireenyi kee biyya lafaa fakkaata. Soogidummaan si keessaa hin mul'atu. Ifa ta'uun kee si keessaa hin mul'atu. Dukkana wajjin walitti makatteera. Kuni maaliif ta'e? Paawulos akkas jedhe. Amma garuu Kiristoosiif jedhee kana hundumaa akka waan gatameetti lakkaa'eera. Akka kosiitti lakkaa'een jira. Kiristoos bu'aa koo godhachuudhaaf. Kiristoos qabeenya koo godhachuudhaaf.
Kiristoosin hundumarra caalchifachuudhaaf isan dur caalchifachaa ture, isan duratti of jajaa ture, isan duratti hin dhaladhaa ture isaanii amma garuu baasee gateeraa Yesuusidhaaf galanni guddaadhaaf. Haleluuyaa. Amma garuu baasee gateeraa. Buleessa koo buleettii ko. Baasi kotota mana keeti. Baasi. Aadaa dhattee kan ittiin of jajju. Baasi kotota mana keeti. Qaalluu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namoota keessaa iyyaarti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warra irreecha deemanii galani keessaa iyyaa jira. Keessaa caraanaa jira. Jinniidha. Dur irreeffachaa turreetti guddannee nuti hin beekna kana. Har'a waan haaraa gootanii fiddanii too waan miidiyaatti ol ba'ee fi kaleessa godha keessatti waaqeffachaa turre nuti. Kaleessa godha keessatti dhagaa muudaa turre. Malkaa bu'aa turre, horii itti qalaa turre. Maaliidhaaf Kiristoos naa qalameen jiru? Amma olii biraa qabuun maaliif barbaachise? Dhiigni horii amma hin barbaachisa. Dhiigni horii amma fayyina fida. Amma garuu Yesuus Kiristoos nuuf du'eera. Amma garuu Yesuus Kiristoos nuuf caaleera. Maal nuu godha kun qotonni mandara keessa? Yesuusidhaaf godhanni guddaan haa ta'u. Qaalluun kaleessa nuti raaksifannu gola keessatti, gaadaa keessatti raaksifannu har'a miidiyaa irratti baateerti. Zabanaawii taate amaluma jijjiirrattee as baate. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni bifa qayyarattee as dhufte. Sanuma isheen kanuma kaleessa waaqeffachaa turreedha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan keenya miti. Keenya miti. Kan amantootaa miti. Abbaan barbaade deemee waaqeffatu. Gin Kiristoos wajjin hin deemu. Gin isatti amante Yesuusii wajjin hin deemu. Abbaan barbaade deemee waaqeffatu mirga isaati. Ana irratti garuu humna hin qabu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Narratti humna hin qabu. Narratti humna hin qabu. Gosaan wal qooddee naannoodhaan wal bittee inni hojjettu ana irratti humna hin qabu. Ana biratti humna hin qabu. Ana biratti hin hojjetu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Si doorsisuu danda'u eeyyani. Kana yoo kana ta'uu baatte kana hin taatu, yoo kana ta'uu baatte kana hin taatu siin jechuudha. Naan jedhaniira nana. Dirree gosaa keessa yoo seenuu baatte. Maalotti yoo makamuu baatte. Aadaa kee yoo kabajuu baatte. Aadaa kee keessa seenuu maaloo meeqan kabajee danda'an. Yesuus Kiristoosiin tokkicha kabaja. Nagaa bakka inni. Kotota keessan hin kabaju yoomuyyuu ani. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin sagadu yoomuu calleedhaaf. Hin sagadu yoo kamuu malkaasiif hin bu'u. Hin irreeffadhu deemee iddoo kamittuuyyuu. Yoo barbaadde deemaa irreeffadhaasin yoo barbaaddan. Kiristoosin immoo dhiisaa. Al tokko achi deemtee irreeffattee as tokkommoos dhuftee mana Waaqayyoo keessaan caffarin. Manni Waaqayyoo qulqulluudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Manni Waaqayyoo qulqulluudha. Nama mana Waaqayyoo diigu Waaqayyoo hin diigadha. Macaafni qulqulluun Qorontoos 3:16 irratti. 17 irratti. Manni Waaqayyoo qulqulluudha. Dhuguma manni Waaqayyoo qulqulluudha. Innis isinii. Mana qulqullummaa Waaqayyoo kana kan diigummoo Waaqayyoo isa diigaadha. Meeqas keessatti waaqeffama? Yesuus asitti waaqeffata. Walda charchii hudii charchii dhuftee waaqeffata. Gaafa kaan immoo Bishooftuu deemtee irreeffatta. Yookaan immoo Finfinnee deemtee irreeffatta. Waggaa ulli. Kaleessa dhiisee biraa deemeen. Abbaan irreeffate deemee irreeffata. Haati koo deemtee irreeffata. Abbaan koo barbaade deemee irreeffata. Hin jiru malee. Obbolaan koo adeemanii irreeffatan. Ani garuu Kiristoosan qaba. Amma booda waan irratti irreeffadhu hin qabu. Raawwadhee kosiidha hundi isaanii baasee gateera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Paawuloos itti dabalee akkas jedhe. Lakkoofsa 8 irra deebi'aa dubbisu. Dhugumaa iyyuu gooftaa koo Kiristoos Yesuusiif beekuun hunduma irra waan caaluuf ani waan hunduma akka waan gatameetti lakkaa'eera.
Kiristoos bu'aa koo godhachuudhaafis kun hundinuu anaaf akka waan gatametti ta'eera. Akka koosiittis lakkaa'een jira. Bakka gooftaan haa ulfaatu. Filiphisius 3:8 irraa hin dubbisi. Lakku sagalee irratti akkasidha. Kanaanis jedha. Ani kan Kiristoos ta'ee argameera. Egaa qajeelummaan koo isa seera eeguudhaan argamu otoo hin ta'in isa Kiristoositti amanuudhaan argamuudha. Seera eeguudhaan kan argamu osoo hin taane qajeelummaan koo inni amma garuu qajeelummaan koo ichaarra Paawulos. Amma garuu qajeelummaan koo Kiristoositti amanuudhaan kan argameedha malee seera eeguudhaan kan argamu miti. Seera yoo ta'e eegeen jira hin arganne qajeelummaa ichaarra. Sanyiin koo Ibricha makaa hin qabneedha qajeelummaan hin jiru ichaarra. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Gurbaa tokkotu samoonaa tokko onlaayinii irraa gurbaa tokko dhaggeeffadhe. Ani Oromoo ta'uu koo Yesus nan fudhatu yoo ta'e ani saayyuu hin barbaadu jedhe maqaa Yesuusitiin. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Oromoo ta'e Amaaraa ta'e Guraagee ta'e namaati. Kotota kaleessa fiddanii nutti wacinaa. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nutti wacinaa. Nutti wacinaa. Yesus Oromoos hin beeku. Amaaras hin beeku. Tigrees hin beeku. Ibrootas hin beeku. Yihuudootas hin beeku. Firiisotas hin beeku. Inni kan beeku nama beeka. Warra isatti amanan beeka. Warra mucaa isaa ta'an beeka. Ijoollee isaa beeka. Warra isaaf jedhanii adda ba'an beeka. Warra isaaf jedhanii hundumaa dhiisan beeka. Tigree waan taateef sin fudhatu. Oromoo waan taateef sin fudhatu. Amaara waan taateef sin fudhatu. Sanyiidhaaf hin duune Yesus. Gosaaf hin duune Yesus. Sabaaf hin duune Yesus. Nama hundumaaf du'e Yesus. Qoqqooddee kan bittu, qoqqooddee kan jiraattu irraa dhaabadhu. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gurrattiin si dhageenyu hin qabnu nuti amma. Arganneerra kan caalu Yesus hin caalchifanneerra isan nuu caala. Kotota keessa yerootti dhageenyu hin qabnu. Kiristoositti amanuudhaan qajeelummaan koo kan argamuudha. Qajeelummaan kun Waaqayyo biraa dhufaadha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Amantii irra sin dhaabataadha. Galanni bulfinni Yesus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Qajeelummaan kun Waaqayyo biraa dhufaadha. Hundeen irra inni irra dhaabatu immoo amantiidha. Warra amananiif qajeelummaan kun hin kennamaa. Qajeelummaan Waaqayyo biraa hin kennamaa. Erga Waaqayyo biraa bahee dhufe booda qajeelummaan kun immoo eessarra dhaabata? Amantiirra dhaabata dhufe. Yoo ati amante qajeelummichi siif laatama jechuudha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. 10 irratti akkas jedha. Kanaafis isa duwwaa beekuun humna du'aa ka'uusaa mi'eeffachuun dhiphina isaa irraa du'a isaa irraa hirmaachuun nan barbaada. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Paawulos waan inni jechaa jiru dhagaa. Lakkoofsa 10 irraa. Filiphisius 3 lakkoofsa 10 irraa. Kanaafis isa duwwaa beeku humna du'aa ka'uu isaa mi'eeffachuu isa duwwaa beeku humna du'aa ka'uu isaa mi'eeffachuu dhiphina isaa irraa du'a isaa irraayis hirmaachuu nan barbaada. Nan barbaada. Warra du'an keessaa kaafamu biras nan ga'a jedheen aggaama. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadhaaf. Warra du'an keessaa ka'uu biras nan ga'a jedhee nan aggaama. Bakka dhiiseera sana hundumaa inni gara fuuldura isaatti yaadara of duubatti mabar seenaa kaasanii seenaa bara waggaa meeqa darbe kan dhume kan dulloome kan caccabe kaasanii haaromsanii itti diddibanii qalamii itti diddibanii as baasanii nutti fafakkeesse. Sadu'ee dulloome. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan du'ee dulloome, waan gatame, waan irraanfatame. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u.
Hallelujah. Paulus kaayyoon isaa gara duraati. Gara fuulduraati. Gara fuulduraati. Gara fuulduraati namni kun kaayyoon isaa. Of duuba ilaalaan deemu namni kun. Fuuldura isaa ilaalaa deemu. Isa wajjin dhiphachuudhaafis nan barbaada. Dhiphina isaa keessa hirmaachuu nan barbaada. Kiristoositti amanuu duwwaa miti Paulus kan inni barbaadu. Dhiphina isaa keessa illee hirmaachuu. Nuti har'a dhiphachuu hin barbaannu eega Kiristoositti amannee dhiphachuu kan hin barbaanne baay'ee keenyatu jira. Dhiphina kan hin barbaanne. Biyya lafaa kana keessa aga jirtanitti qoromsa qabdanii jedhama Macaafa Qulqulluun. Biyya lafaa keessa hamma jiraattanitti maal qabdu? Qoromsa qabdu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Biyya lafaa kana keessatti maal qabna? Qorumsa qabna. Inumaayyuu Paawulos maal jedhaa? Isatti amanuu duwwaadhaaf osoo hin taane isa wajjin dhiphachuudhaafis. Kiristoos biraa isiniif kennameera. Amanuu duwwaa miti dhiphachuufis. Inumaa dubbisu Filiphisius 1:29 Kiristoositti amanuu keessan duwwaa utuu hin ta'in isaaf dhiphachuu danda'uunis immoo isiniif kennameera. Kan isaa ta'u gaafa taate irraa isin dhiphisa biyyi lafaa kun. Kiristoositti amanuu keessan duwwaa miti isaaf dhiphachuun isinii kennameera. Dhiphinni nuuf kennameera. Biyya lafaa kana keessatti yoo dhiphanne yoo itti rakkanne iyyuu Kiristoosiif jennee yoo itti dhiphanne yoo itti rakkanne iyyuu bu'aa keenya boru. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Isatti amanuu bichaa miti dhiphinallee hirmaachuudhaaf amanne. Qorumsa nurra ga'u hundumaa keessatti gammachuudhaan fudhanna. Yaa obboloota koo Kiristoosiif jettanii qorumsa nurra ga'u hundumaa maal godhaadha? Gammachuudhaan fudhadhaadha Macaafa Qulqulluun. Gammadaadha yommuu qoromtan. Erga qoromtanii ilaallamtanii booda jireenya isa Waaqayyo warra isa jaalataniif qopheessetti hin galtu. Waa'ee qorumsaa waan tokko dubbadheen xumura. Qorumsa hin sodaatinaa. Qorumsa hin jibbinaa. Qorumsi namni qorumsa jibbu barataan baratee waggaa tokko guutuu baratee yoo osoo hin qoramin dareedhaa gara dareetti yoo ce'ee bu'aan isaa maal jedhee ce'a. Bu'aa isaa osoo hin argin akkamitti ce'uu danda'a? Hin ce'uus hin ceesisanis. Erga baratee xumuree booda barataan tokko erga baratee xumuree booda hin qorama. Kaleessa gola tokko yoo jiraate bara kana gola tokko keessa yoo jiraate bara dhufu gola lama ta'a jechuudha. Bara dhufu sin qorama gola sadiitti isa taraba. Akkasumatti deema. Digriidhaa gamaa sireetitti qoramaatuma deema. Yesuusiidhaaf galanni guddaan akkasumaan salphaatti hin dhufne digriin maastireetiin akkasumaan hin dhufne doktoreetiin akkasumaan hin dhufne qorameeti. Salphaatti waan argame isinitti fakkaatina. Kanaaf qorumsa keenya booddee gonfootu jira. Qorumsa keenya booddee jireenya Waaqayyo warra isa jaalataniif qopheessitu jira. Kanaaf qorumsa hin sodaatina. Gooftaadhaaf jedhaati harka Kiristoos jala of galchaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf amma garuu Kiristoos caalchifachuudhaaf jennee wanta kalee caalchifachaa turre aadaa keenya ta'uu danda'a, saba keenya ta'uu danda'a, maaloo keenya ta'uu danda'a dhiisneerra. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kana jechuun maal jechuudha? Aadaa keenya saba keenya dhiifneerra jechuun maal jechuudha? Gochaa kalee isaatti keessatti godhatamaa ture Waaqayyootti kan hin tolle sana ganneerraa jechuu keenya. Wanta Waaqayyo hin jaalanne fakkeenyaaf aadaa keenya keessatti qalmi kan jiru yoo ta'e, falachuun kan jiru yoo ta'e, gumaa baasuun kan jiru yoo ta'e, gumaa nyaachuun kan jiru yoo ta'e dhiifneerra. Gumaa Waaqayyootu baasa. Qaluudhaaf hin qallu. Hoolaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf qalameera. Hin irreeffannu. Waaqa biraan qabnu Yesuusin alatti. Malkaatti hin baanu. Wanti malkaatti nu baase hin jiru. Kiristoosin arganneerra. Eenyu barbaada malkaadhaan? Waaqni nuti waaqni keenya nu wajjin hin jira.
qilxuutti irreeffatte sanatti yeella'uu jirtadha sagalee waaqayyo. Waan nama yeellaasisu hin hojjetina. Waan borutti saalfatta hin hojjetina. Mudaa malee xurii malee taatanii guyyaa dhufuu Kiristoositti isa dura dhaabachuu akka dandeessaniif isa waa'ee biyya lafaa kanatti ittiin dhaadachaa turtan hundumaa akka koosiitti mana keessan keessaa baasatii gataa Kiristoosiif jiraadhaa. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Abbaa waan nutti dubbatteef, waan nu gorsiteef, sagalee kee waan nuuf ergiteef galanni guddaan siif haa ta'u. Sagalee kanaan namoonni baay'een kallattii isaanii geeddaruu akka isaan danda'aniif isaan gargaare. Sagalee kana yaa Waaqayyo Gooftaa sheerii ta'ee kan isaan dhaqqabu kallattii nama dhagaanii kan jiran hundumti isaanii yaa Waaqayyo Gooftaa sagalee kanaaf yaa Waaqayyo deebii ga'aa laachuu akka isaan danda'aniif ayyaanni kee isaaniif haa baay'atu. Haa dammaqan yaa Waaqayyo Gooftaa sagalee kana yaa Waaqayyo dhaga'uu duwwaa miti. Sagalee kanaaf sodaa guddaa, sagalee kanaaf bakka guddaa laachuu akka isaan danda'an ayyaanni kee isaaniif haa baay'atu. Saba kee gargaari. Sabni kee dukkana keessaa gara ifa dinqisiisatti haa ba'u. Sabni kee yaa Waaqayyo Gooftaa waan kosii ta'e dhiisee isa dhugaa ta'e si qabatee akka deemuu danda'uuf isaan gargaari. Waan gootu hundumaatti ulfaadhu. Sagalee kanas akka dubbadhuuf waan na gargaarteef galanni guddaan siif haa ta'u. Teessoo kee irratti maqaan kee ololaa jedhu. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin. Ameen. Obboleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsa bilbila kootii duwwaa 912 99 10 49 yoottan argachuu dandeessu. Guddaa sin jaaladha. Guddaa sin kabaja. Akkas sin jaaladhuuf sin kabaju. Gaarii gootanii beektu. Gooftaan sin haa eebbisu. Eebbifamaa. Sheer walii godhaa wal qaqqabsiisaa. Sagalee Waaqayyootti eebbifamaa. Hundumti keessan.